Hi, come to Fayakisin, Nagagalito Gayo. I'm Shit from Shelty Online Tutorial. Barumsa darbe keessatti Inclusiveness chapter 1 keessatti wantoota baay'ee ilaalleerra. Isaan keessaa kan akka impairment maal akka ta'e, disability maal akka ta'e, namni waan ta'e disability jennaani, namni waan ta'e impairment jennaani, handicap immoo isa kan akkamitti maintain gochuu dandeenya kan jedhu chapter 1 isaa keessatti paartii adda addaatti qoodamee jira. I'm sure achirraa waan baay'ee akka agartan abdiin qaba. Video kana hojjaalattan yoo sitti tole like, share, subscribe gochuun dagatina. Kanaaf amma itti aansee chapter 2 waliin ilaalla. Chapter 2 keessatti konseptii koorsii kanaa maalidha? Jalqaba osoo barumsa biraatti hin ce'in jalqaba irratti maalidha? What is the concept of this course kan jedhu konseptii isaa beekuu qabdu. Konseptii osoo understand hin godhin waa'ee biraa tokko dubbachuun baay'ee ulfaata waan ta'eef kanaafuu jalqaba irratti maal sirriitti baruu qabdu? What is the concept of this course? Or maalni sirraa bara, maalni sirraa hubadha. Konseptiin koorsii mun qabsiisu maal kan jedhudha. Walumaa galatti what is the objective of this course and chapter 1 irratti sirriitti ilaalleerra. Amma immoo chapter 2 immoo the concept of inclusion. Inclusion gochuun concept isaa maalidha? How we can include the person who exclude from some societies or society tokkorraa kan exclude ta'an akkamitti include goona kan jedhu konseptii kana keessatti sirriitti ilaalleerra. Akkasuma dabalata waa'ee konseptii kana yookaan koorsii kana dabalataan anthropology chapter 4 baay'ee support godha marginalization kan jedhudha. Isaas video kana isheeltii kan jedhu irraa barbaadeen argachuu dandeessu. Kanaaf walumaa galatti chapter 2 the concept of inclusion. Inclusion maalidha konseptii isaa kan jedhudha. Inclusiveness originated from three major ideas. Maalirraa originate ta'ee yaada sadarkaa irraa dhufe. Isaanis inclusive education is a basic human right. Kana jechuun maalidha? Inclusive education jechuun barumsi namoota include gochuu jechuun maalidha? Basic human right kana jechuun mirgi dhala namaa namoota kamiyyuu hundumaa wal qixa ilaala jechuudha. Kanaaf inclusive jechuun warroota exclude taasisan include gochuun maalidha? The basic human right yaada kanarraa dhufe inclusiveness. Lammaffaa immoo quality education result from inclusion of students with diverse needs and ability differences. Kana jechuun maal jechuudha? Quality education yookaan barumsi quality qabu kan inni dhufedha. Maalirraa inclusion of students with diverse barattoota garaagaraa fedhii adda addaa fi dandeettii adda addaa qaban irraa dhufee maaliif barumsi quality qabu kan dhufu barattoota adda addaa fedhii adda addaa kan qaban dandeettii adda addaa kan qaban isaarraa dhufanii maal barumsa quality qabu tokko fiduun danda'ama. Kanaaf maadha? This is what quality education result from inclusion of students with diverse needs and ability difference. And the third one is there is no clear differentiation between the characteristics of students with and without disability and vulnerability. There is no clear differentiation between the characteristics of students. Barattoonni characteristics isaatiin wanta nu adda baasu tokko hin jiru. Sababni isaa maadha? Inclusiveness jechuun maadha? Warroota exclude taasisan maadha? Include gochuu ofitti dabaluu yookaan ofitti hammannee qabudha waan ta'eef wanti nuti differentiation yookaan garaagarummaa itti uumu tokko hin jiru. Kanaaf konseptiin kun yookaan koorsiin kun eessarraa dhufe yaadota sadiin kanarraa dhufe kan jirudha jechuudha. Inclusive education kan jiru basic human right waan ta'eef quality education kan jiru is come from what is from inclusion of students with diverse jechuun garaagaraa jechuudha. Kanaaf diverse needs yookaan and ability differences. And third one, there is no clear differentiation between the characteristics of students with and without disability and vulnerability. Vulnerability yookaan exposed to something yookaan wanta wayiitiif baanee mul'achuudha. Isa san osoo wanni jedhin isaan osoo ilaalin yookaan immoo qaama hir'uudha jedhanii yookaan osoo rakkina wayii qaban jedhan osoo ilaalin warroota san ofitti dabalu include gochuu jechuudha. Kanaaf koorsiin kun basically koorsii kanaan wal qabataa jechuudha. Kanaaf therefore separate provision for such students cannot be justified. Moreover, inclusion has got the world's attention because it is supposed to what? Solve the world's major problems. Can I remind you that separate provision for such students cannot be justified? Fakkeenya barattoota qaama hir'uu ta'an yookaan immoo vulnerability adda addaa keessa jiran wantoota ta'an exposed ta'an osoo barattoota irraa adda hin baasin yookiin immoo osoo isaanitti akka waan dhagahamu godhin barumsa kennamu jechuudha. Barumsi walumaa galatti ifuu separate
provision for such students cannot be justified. Moreover, inclusion has get what? The world's attention. Attention want addunyaa attention itti kennu qabdu course mun argateera. Because it's what supposed to what solve the world's major problem. Maal rakkoo addunyaa kana fureedha. Maal rakkoon addunyaa kana namoota adda qooduu qaama hir'uudha. Kan hojjechuun danda'amu inni akkasii jedhanii nama hir'uu qaama isaatii waamanii hawaasa irraa adda baasuu kana hojjetanii pootarii adda addaa hojjetu yookaan immoo qaama hir'uudha kana waan ta'eef kan hojjechuu danda'an jedhanii hawaasa irraa adda baasuu yookaan immoo aburuu jedhamamti. Kanaaf koorsiin kun inclusion kan jedhu kun rakkoo addunyaa xammeenyaa amma haasaa ture kun rakkoo addunyaa kana furuudhaaf maala sababa kan ta'e koorsii kanatti inclusion. So occurring in social, economic, religious, educational and the other areas of the world. Kanaaf rakkooleen kun isaan kana keessatti uumamu. Major problem occurring what? In social, hawaasa keessatti, economic, religious, amantii keessatti namni tokko qaama biroo ta'e osoo dhalatee kun abaarsa jedhanii namoota haga amantaa tokko tokkoon namoota irraa baasanii ajjeesuu wantoota adda addaa. So koorsiin inclusivity kun isaan kanneen kanaaf solutionii fidee jechuudha. I think you get the idea of the concept. Now, inni biraa immoo lama tokko irratti definition of inclusion. Inclusion in education or service. Inclusion barumsa keessatti maal jedhamu? Amma definition isaa perspective dhaan ibsinaa jiru. Inclusion in education or service refers to an ongoing process aimed at what offering a quality education or service for all while respecting diversity and the different needs and abilities, characteristics and learning expectation of the student and the communities and eliminating all forms of discrimination. Kana jechuun maal jechuudha? Barumsa qulqulluu ta'e namoota hundumaaf wal qixa kennu. Maal osoo hin ta'in osoo qaama ta'e irraa excluding godhin. Maal kabajuudhaan? Diversity isaanii kabajuudhaan. Akkasumas fedhii bu'uuraa isaanii guutuudhaan jechuudha. Kana jechuun asirratti akkuma agartan kana ongoing process and at what offering quality education. Maal barumsa qulqulluu ta'e yookaan immoo barumsa quality qabu yookaan tajaajila quality qabu kennuufi for what? For all while respecting what? Diversity. Garaagarummaa jiru respect gochuudha kabajuudha. And what? The difference need and ability. Wanta isaan barbaachisu different need and ability, characteristics and learning expectation barattoota irraa maaltu expect godhama barumsa keessatti wantoota hundumaayyuu fulfill godhanii maadha barumsa walqixa ta'ee hundumaafiyyuu qaama hir'uudha kun akkas jedhanii osoo miidhaa tokko irratti hin geessisin barumsa qulqulluu ta'e hundumaafiyyuu kennuu jechuudha. This is what inclusion in education kan jennuun isa kanaadha jechuudha. Without gara jiraatti expectation of what? The student and the community and eliminating all forms of discrimination. Maadha discrimination yookaan immoo loogummaa hundumaayyuu ittisanii jechuudha. Isaan kanneen kana maadha barattoota hundumaafiyyuu kennamuu qabu. Okay. Inclusion is seen as inclusion a process of addressing and responding to the diversity of needs of all persons through increasing participation in learning, employment, service, cultures, and community, and reducing what? Exclusion at all social contexts. Inclusion is seen as a process of what? Addressing and responding. Top address kuna lamufama responding to the diversity of needs of all persons. Maadha namni hundumiyyuu wanta barbaadu wayii qaba. Basic wanta ta'e wayii waan barbaadu qaba. Kanaaf maadha inni including process of addressing and responding to the diversity of needs of all persons through what? Increasing participation. Fedhii isaanii kan guutuu maadhaani hirmaannaa isaanii cimsuudha. Maal keessatti barumsa keessatti hirmaannaa isaanii qabu. Wanni hirmaannaa namoota qaama irra jedhanii kaan jedhu osoo adda qoodne hirmaannaa isaanii barumsa keessatti qaban cimsuudhaan hojii qacabii keessatti implementii keessatti saarvisii tajaajila kennamu keessatti culture aadaa keessatti community hawaasa keessatti reducing maal exclusion maali sababa ta'e wayiif exclude gochuu maal hir'isuudha at all what social contexts kallattuu hundumaaniyyuu sababoota wayiitiif namoota hawaasa irraa ittisuu maal decrease gochuudha increase what the positive feedback jechuudha. Okay.
It involves changes and modification in content approach, structures, and strategy with a common vision which covers all people, a conviction that it is the responsibility of the social system to educate all children. It involves what changes, jijjiirama of keessatti qabata, and what modification, wantoota modify ta'uu qaban, wantoota fooyya'uu qaban isaan of keessatti qabata, in content what approach haala barataatiin dhiyaatu barsiisan tokko barataa tokko qaama irra waan ta'eef yookaan immoo jecha wayitiin hamilee isaa tuquun qabu approaching ittiin dhiyaatu structure and strategy with the common vision which covers all people, a conviction that it is the responsibility of the social system to educate all children, employ and provide social service. Tokko namoota hawaasa keessatti rakkina akkasii qabu barumsa gahaa barachuu qabu, akka nama kamiyyuu qacaramanii hojjechuu danda'u qabu, tajaajilli kamiyyuu isaaniif kennamuu qabu. Kanaaf koorsiin kun isaan karratti hojjechaa jiru. Kan irratti jijjiirama fida modification jiru hundumaayyuu in taasisa yaada jedhu of keessaa qaba. The placement of people with disabilities. The placement of people with disability kan jiru hamma sirriitti ilaalle segregated for special education fakkii kana mee ilaala. Integrated education child fees an environment. Wanta wal madaalatu kennamu qaba. The placement of people with disability. Placement warroota disability qabna jechuudha. Segregated or special education. Special education in barattoota sana fakkeenyaaf namni ijaasirriitti hubachuu hin dandeenye tokkoof special attention kennamuufii qaba. Akkamitti barataan hubachiisuu qabna, namni immoo sirriitti gurraan dhageenyu jiraate nama sanaaf attention, special attention we can now what is segregated or special education. Integrated education child fees and environment. Barumsa san kennamu child fees fakkeenya barumsa daa'imaaf madaalu daa'imaaf kennamu qaba malee barumsa nama guddaa fakkeenyaaf waa'ee saalqunnamtii barata daa'ima waggaa lama barsiisan jedhamee yaadama. Maaldhaa fi environment daa'imti keessa jiru sanan kan madaalu ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf integrated education child fees barata daa'ima sanan kan madaalu jechuudha. And child feed and environment san keessa kan daa'ima sana madaalu. Fakkeenya isa kana ilaaltan wal fiitiin godhan inni olii kun fiit godheera. Isheen gadii kun immoo isheen kun amma duwwaarti fiitiin godhu jechuudha. Kanaaf maybe fakkicha sirriitti understand gochuu barbaadde isin iyyuu sirriitti hubachuu dandeessanii bifuma amma jedhe kanaan jechuudha. Maadhaaf environment sana fiit kan godhe ta'uu qabaachuudha. Inclusive education asitti gaafa ilaaltan hundumti wal qixaadha. Asitti immoo amantiidha wal qooduun hin jiru hundumaa include godhamaa jechuudha. Environment fits a child. Amantaan osoo gargar hin qoodamin fakkii kanarraa yookiin diizaayinii kanarraa waan baay'ee hubattudha yaada wal qixxummaa jira kan asitti islaa. Yookaan immoo wanti kun maal akka ta'e hundi keessa ilaaltamaan hubachuu dandeessanii hundumaa environment fits a child. Amantaadhaan qoodamis hin jiru jechuudha. Hundumtii opportunity wal qixa qaba. Yusii kana waan ta'eef jechuudha koorsiin konseptii kana. Any program seek to enable community system and structure in all cultures and context to combat discrimination. Can you seek to enable communities system and structure in all culture and context to combat discrimination. Discrimination it is celebrate diversity. Garaagarummaa keenya kabajuudha yookaan immoo wal kabajuu iddoo walii jiraachudha. Akkasuma promote participation promote gochuudhaan jajjabeessuudhaan guddisuudhaan and overcome barriers to learning and participation for all people. Overcome barriers to learning and participation for all people. Wantoota gufuu ta'an maalii keessatti barumsa hirmaatu keessatti participation adda addaa gochuu wanti gufuu ta'an maal ta'a overcome gochuu balleessuudhaan namoonni hawaasa keessatti akka barbaadetti hirmaannaa gochuu akka danda'an gochuu jechuudha. This is what the concept of inclusion. It is part of wider strategy promoting inclusive development with the goal of creating a world where there is peace, tolerance. It is part of wider strategy promoting inclusive development. Inclusive development with the goal of creating a world where there is a peace. Addunyaa akkamii uumuudha? Addunyaa nageenya qabu. Then tolerance. Addunyaa waliif yaadu. Wal danda'u addunyaa wal dandeessu. This sustainable use of resources. Resources hundumtii akka gaariitti itti fayyadamuu danda'u sustainable mijataa kan ta'e resources mijataa ta'e
qopheessuudhaan social justice akkasumas create the basic need and the what right of all are met. Mirgi dhala namaa hundumtiyyuu iddoo itti wal simachuu qabutti akkasumas immoo wantoonni bu'uura jireenyaa ta'an basic need kan akka manaa uffata maalmaa kanam psychology I think psychology chapter 1 first semester irratti fudhatanii irratti dhiyaata basic need kan jedhamu primary need jedhamee kan jiru sana jechuudha. Kanaaf isaa kan maal walqixa meet kan guru ta'uu baay'ee akortuun concept about learning waa'ee barataa yookaan learning sana concept jiru maalidha. Concept about learners education is fundamental human right for all people. Concepting wanta kana maalidha concept about learner education is fundamental human right for all people. Barumsa maalidha bu'uura jireenya dhala namaa hundumaati. Education is what fundamental human right. Mirga dhala namaati maalidha bu'uura maaliif barumsa hobaratan mirga ofii kan beekan hobaratan dirqama ofii kan beekan kanaaf dhala hundumaaf hin barbaachisan concept about learning namni barachuu qabu maal hubachuu qaba atam barumsa biyya walaalaa ta'e wanta tasarraa hubachuu qabu maalidha barumsi nama hundumaaf akka barbaachisu. Lammaffaa learning begins at birth and continue throughout life. Barumsi kan eegalu egaa mana barumsaa seentanii miti. Egaa lafarratti dhalatanii lafa kanarratti dhuftanii barumsa keessan baratan. Fakkeenyaaf suuta jettanii harmaadha keessanii afaan isin kaanii sana booda ofii keessanii harkaan qaqqabattanii harmaadha keessanii qabachaa turtan. Sana booda daaddeedhaan deemtanii sana booda ejjettanii sana booda kaan hundumaa maal hawaasadha barachuudhaan formal and informal learning kan jedhamu jiraachuudha. Kanaaf irra caalaa formal learning kan jedhamu mana barumsaatti kan baratan karraa informal learning baay'inaan caalaa jechuudha. So learning begin at birth and what continues throughout life. Ganallee itti fufu barumsaa yuunivarsiitii gaafa batan eebbifamni baay'inaa gaafa ta'e dhaabbatame itumuuf that's what throughout life hanga lubbuun jirutti waan nuti fudhachuudha. All children have a right to education with what? With their own community. Yookaan daa'imman mirga hawaasa isaanii waliin barachuudha qabu. Everyone can learn and any child can experience difficulties in learning. Everyone can learn, namni kamiyyuu barachuu danda'a and any child can experience difficulty in learning. Namni kamiyyuu barachuu danda'a daa'imti immoo yookaan immoo daa'imti tokko challenge jiru yookaan wantoota jiran barumsa keessatti waan jiru hundumaa experience gochuu danda'a. Kanaaf mirga keessi qaba jechuudha. This is what then concept about learner waa'ee nama baratu sanaa jechuudha. Kanaaf namni barachaa tokko seenuu si ilaallata jechuudha. Second one is concept about the education system and the schools. Kun immoo maalin ilaallata? Kun waa'ee nama baratu kan ilaallata. Inni kun immoo waa'ee maati about education system and the schools. Waa'ee mana barumsaatii fi sirna barnootaa ilaallata. It is flexible, responsive education system. Maala kuni flexible ta'uu qaba. Maala haala barataas hojii kan deemu flexible jechuun bakka rigid gaafa ta'e kan jijjiiramne kun immoo flexible maala barataadhaan akka wal madaalutti kan deemu ta'uu qaba. Responsive educational system ta'uu qaba. Inni biraa immoo it create what enabling and welcoming educational environments. Maala create what enabling dandeettii kan uumu ta'uu qaba. Akkasumas welcoming what educational environment kan uumu ta'uu qaba. It promotes school improvement. Maal kan ta'uu qaba mana barumsaa kan fooyyessu it promotes a school improvement makes what effective schools kan ta'uu qaba. Inni sadaffaan immoo asitti kan ilaalle kan dhageenya concept about learner waa'ee nama baratu sanaa jechuudha. About learner about education system in the school. Kan biraamumaadha concept about diversity and discrimination. Waa'een diversity and discrimination immoo diversity jechuun garaagarummaa jiru. Akkasuma immoo discrimination jechuun immoo loogii jechuudha. Isaan kana qabatee maal concept about diversity and discrimination it promotes combating discrimination. Maal gochuudha discrimination combat gochuu kana jechuun ittisuu jechuudha dhaabuu jechuudha and what exclusionary pressure at any social sectors. Mal combat gochuu qabna wantoota lama combating one discrimination and exclusionary pressures at any social sectors. Hawaasa keessatti wantoota namoota maal exclude godha sana fi discrimination yookaan immoo loogummaa jiru sana
wal caanisa jiru sana maal gochuu kompaat gochuu. Kanaaf isa sana maal gochuu qabna kompaat ittisuu qabna jechuudha. Inni biraa immoo it enables responding to or embracing diversity as a resource, not as a problem. Kana jechuun maal jechuudha immoo it enables what responding to or embracing what diversity. Diversity maal godhaa embrace gochuu as what a resource, not as a problem. Akka rakkinaatti osoo hin garaagarummaa jiru akka rakkinaatti osoo hin ta'in akka bareedinaatti akka miidhaginaatti akka tokkummaatti maalidha promote gochuu wal danda'uu qabna jechuudha. Gara biraatti maalidha tolerance jechuudha. Diversity our unity jedhamti irra jirra. Kanaaf bifa sana jechuudha. It prepares what learners for what an inclusive society. Maal godhaa isaan armaan olii kana gaafa goone it prepares learners nama qoraqsa maal godhaa for an inclusive society that respect and what values difference. Kanaaf namni baratu kana gaafa ni godhe eenyumaaniyyuu nama kamiyyuu otoo discriminate waliin godhu exclude godhu maal jedhaa include godhee yookaan inclusiveness kanaan ofitti qabee jiraata jechuudha. I think detailii haasaan jiraatee sirriitti isin gala jedhee yaada ariifachaan jiru. Baay'ee koomentii jalatti yoo dafee irra deemuu qabaadhe fa'aa koomentii naa godhaa akka sosoogotoo jettan isheeltii online tutorial irratti yookaan telegram channel irratti naa barreessuu dandeessu. Concept about process to promote inclusion. Inni arfaffaan immoo maalidha? Concept about process to what promote inclusion. Kun immoo maalidha? Akkamitti maal inclusion kana promote goona kan jedhu concept isaati immoo nu barsiisa. Concept dhala walumaa galatti maalidha? Is the concept of inclusion jennee kan nuti chapter 2. Kanaaf amma concept inni ta'an immoo maalidha? Process to what promote inclusion. Inclusion immoo akkamitti process to promote inclusion yookaan inclusion kana process kamii maalidha? Promote gochuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. It helps to what identifying and overcoming barriers to participation and exclusion pressure. Inni jalqaba maadhaatti help to what identify and overcoming tokko adda baasu akkasuma immoo overcome gochuu yookiin immoo ittisu yookiin wanta nam akka hawaasa keessatti hirmaatu godhisanii fi hawaasarraa akka exclude godhisan jiru sana maal adda baasu sana booda gadda baasu immoo maalidha rakkoolee gufuu taasisan maalidha ittisu jechuudha. Overcoming the barriers warroota gufuu ta'an maalidha overcome gochuu jechuudha. It increase real participation kana jechuun maal jechuudha? Real participation develop of all what collaboration, partnership between all stakeholders. Kanaaf it increase what real participation. Participation is what develop. Namun kami hawaasa kam keessatti activity kam keessatti hirmaachuu akka danda'u jechuudha. It promote what participatory methodology. Methodology itti namoonni sun keessatti hirmaachuu danda'amaadha. Promote gochuu beeksisuu karaa kanaan akka itti hirmaachuu danda'a. Akkasumas action research. Participate methodology, action, research, collaborative, inquiry, and other related activities. Karaa namoonni sun maal keessatti hirmaachuu danda'amaadha. Promote gochuu beeksisuu jechuudha. Inni taanu concept about resource. Shintu mumada concept about resource. Akkamitti akka keessatti hirmaata sirriitti dura gosa sirriitti ilaala. Akkamitti akka keessatti hirmaata gadi dubbanne booda mumada concept about resource. Waa'ee resource qabeenya jiru kun immoo akkamitti akka jiru jechuudha. Promote what unlocking and fully using local resource, redistributing existing resources. Resource jiru hundumaaf mala distribute gochuu wal qixa jechuudha. Promote what unlocking and fully using fayyadamu jechuudha. Local resource reward distributing existing resources. Inni biraa it helps to what perceive people. Eenyufa people jennuun children, parents, teachers, members of marginalized group. Marginalized group kun anthropology chapter 4 irraa ilaaluu dandeessanii warroota pootarii adda addaa hojjetan dubartoota namoota ormii isaanii deeme daa'imman that's what marginalized group jennaan yookaan immoo warroota amantii xiqqaa saba xiqqaa yookaan immoo ethnic group kan jennu san isaa sana anthropology irraa sirriitti ilaaluu dandeenya video anthropology chapter 4 jedhu sirriitti ilaalaa jira waa'ee marginalized group kan jedhu idisi kana isaan kanneen kana maala to what perceive isaan kanneen fudhachuun as what a key resource akka key resource fudhachuu qabna. Okay, it helps to use appropriate resource and what support within school and at local levels for what the need of different children. Example, mother tongue tuition, braille, assistive device. Can I it helps you use appropriate resource.
Mara appropriate resources fayyadamu maal gochuudhaaf appropriate resource and what support within schools and at local levels for the need of different children. Example magartan tuition barrel assist bakka ol magartu resources jiran kana maadha advantage isaanii fayyadamuu qabu hundumtiyyuu within the same issue otoo tokko tokkorraa hin ittifamin fakkeenyaaf children parent teacher namoota hundumtiyyuu even marginalized group member of marginalized group warreen tamaadha it helps what to perceive isaan kanneen perceive gochuu qabu isaan keessa jiru kan as what a key resource. So this is one concept about a resource can be named. 2.2 Principle of inclusion. Principle of inclusion. UNESCO Shankan Barai has provided what 4 major inclusion principles that support inclusive practice. Inclusive practice can support the guru one tota afortuma UNESCO Tigalma. Provide what 4 major inclusion principles that support what inclusive practice. Inclusive practice supports what these include inclusion is a process. Inclusion matter a process. It has to be what seen as a never-ending search to find better ways of responding to diversity. Can inclusion is process jechuun wanta har'a nama hamma kana include godheera kana booda dhimma isaa jennee dhaabu qabnu. It's what a process jireenya keenya keessa through our life what we can do in everyday life. Kanaaf jireenya keenya keessatti waan guyyaa guyyaan goonu malee waan amma nagee jennee dhaabnu. Kanaaf inclusion is a process kan jedhu. It has to be what seen as never ending. Never ending what search to find better ways of responding to diversity. Karaa fooyyee qabu namoota karaatti include goonu hin dhabamu wanti maadha it's never ending search. This is we call inclusion process. Inclusion is concerned with the identification and the removal of barriers that hinders the development of person with disability. In Ibrahim, inclusion is what concerned with what identification and the removal barriers. Warroota gufuu ta'an sana akka namoonni society keessatti hirmaan warroota gufuu sana overcome godhu the barriers kan akkamii kan jennu kan akka discrimination, combating discrimination kan jenne, combating exclusionary society kan jenne isaan sana maadha isaan sana ittisuu jechuudha. It what inclusion is concerned with identification and the removal of barriers. Tokko identify godha maali barriers tokko jiran then gufuulee jira sana jechuudha. Gufuuwwan argisiisan immoo maal godha remove godha jechuudha. Okay. Inclusion is what about the presence, participation and achievement of all person. Inclusion is what about the presence. Present yeroo hundumaa amma kan wajjin jiru kan nu keessa jiru jechuudha. Maadhaan hundumaa yoo ofitti hammannee kan jiraachaa jiru jechuudha danda'uudhaan. Then what participation hirmaannaadhaan achievement of all person. Hundumaayuu kan maksudhaa kun ifaadha jechuudha. Inclusion involves what a particular emphasis on those who may be what at risk of marginalization, exclusion or under-achievement. Inclusion involves eenyu barbaada involve sirriitti focusly kan inni barbaadu eenyudhaani warroota maybe at risk of marginalization. Marginalization jechuun warreen jiran kan akkamiin jedhee daa'imman warroota umrii isaanii deemee dubartoota warroota hojii adda addaa hojjetan gogaa duuguu maal hojjetan warroota marginalized group kan jennu. And exclusion or under-achievement. Isaan kanneen kana maadha inclusion mainly in barbaada jechuudha. Chapter 2.3 about rationales for inclusion and their respective description. Kanaaf kana part 2 dha walitti deemnee ilaalla. Part 1 kana marratti xumurama. Viidiyoon kun yoo itti gammadde like, share, subscribe gochuun dagatina. Asirratti kan isin jiru part 2 isaa asumarraan ilaaluu dandeessu. Warri membershipin guutin yookaan immoo warri subscribe godha waan biraa miti. Yeroo itti aanu viidiyoon gaafa gadhiifame immediately akka isin bira gahuufidha. Inni biraa immoo yaada qabdan naa barreessaa. Yeroo baay'ee callitti nu kan like gootanii yookaan maa tokko jettanii jaalatanii jibbitan isaa gambeeku qabu. Sheltii teelegiraamaa chaanala seentanii gaafii qabdan sirriitti naan dhiyeessuu dandeessu. Kana fakkaata har'aaf Inclusiveness chapter 2 part 1 sa kan mulai umurama have a nice time.